Erga heerumtee jalaa baheen sittin heerumaa naan jechaa jirti. Anta lafaa gadaa gadaa Oromiyaa manni ishee. Anta lafaa bokkuu bokkuu Oromiyaa manni ishee. Isa du'ee qasaamee qabuurri ishee. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladhee guddadhe godina Jimmaa aanaa Shabbee naannoo baadiyyaa keessattidha. Maatiin kiyyaa akka hawaasa naannoo baadiyyaa jiraatanitti qabeenya gaariis qabu. Anaa umriin koo waggaa 8 ga'us achuma ganda baadiyyaa keessatti mana barumsaa argamuttis na galchanii barnoota koo kutaa 1 hanga 6ffaatti qaxalee ta'een tokkoffaa baheen barachaatiin ture. Haa ta'utii garuu barnoota koo kutaa 7ffaa yeroon jalqabu intalli ollaa keenyaa obboleettii ishee biratti magaalatti guddatte kutaa 6ffaatii kaasee immoo haadhaaf abbaa ishee biratti as nu biratti guddachaa barachuu kan dhufte tokkotu ollaa keenya ture. Yeroo hedduus gara mana barumsaatti yeroo imallu akkuma carraa ta'e daandii walitti nu fiddi. Suutas yeroo walitti seeqnu wal eegnee gara mana barumsaa deemuu jalqabne. Haasaa addaa fi jecha babbareedaa waan natti dubbattuuf ishee waliin haasaa deemuun baay'ee tokko natti tola. Ija obboleettii kiyyaanis ija ishee keessan ilaala. Yeroo sanatti waa'een jaalalaa waan jedhamullee homti nuuyyuu sammuu kiyya keessa hin turre. Isheen garuu tooftaadhaan wantoota adda addaa natti argisiisaa turte. Dhumarrattis wanti isheen natti haasoftu dubbiin yeroo naaf galuu didu hiriyaa isheetti akka na jaallattuu fi gara fuulduraatti na waliin hariiroo uumuu akka barbaaddu hiriyaa isheetti dubbatti. Hiriyaan ishees dhuftees baay'ee akka isheen na jaallattu natti himte. Anis akka carraa ta'e yeroo sanatti maatiin kiyyaa bilbila waan naataniif bilbileefiin wanti hiriyaan kee jetuni dhuguma dhaayii jedheen ishee gaafadhe. Isheenis kallachaan natti himuu baattus haa ta'utii garuu akka na barbaaddu natti himte. Anis haalli hundumtuu naaf galee kanaan booddee seera qabeessaan erganitti yaadee booda gaaffii jaalallaan dhiyeessee fi isheenis afaan koorraa eeggachaa waan turteef deebii koodhaaf tole jettee gammachuudhaan naaf deebiste. Kanaan booddees jaalala keenya waliin eegalle. Haa ta'utii garuu dandeettiin barnoota koo battalumatti baay'ee gadi na jalaa bu'e. Yaadni koo ishee qofa ta'e. Mana barumsaa barnoota barachuuf kan ani deemu amma garuu ishee arguuf gara mana barumsaatti imala. Kanaan booddees guyyaa tokko jaalalleen koo guyyaa roobii gabaan magaala keenya keessa jiru mana barumsaa deemna jennee wal qabannee gara magaalaatti baanee waliin taphannaa jettee na gaafatte. Anis jaalala isheetiin booji'ameera waan hin ta'eef kan isheen naan jette hunda tole jedheen guyyaa gaafa roobii sanaa gara magaalaatti barnoota keenya dhiisnee lamaan keenyuu imala keenya taasisne. Mana ishee tokko deemnees anaaf aannan affeertee ofii ishee immoo shayii ajajatte. Kanaan booddees ati anaaf akka aannanii kanaa jireenyi kee anaaf ifuu qaba. Jireenya kiyyas ibsuu qabda. Jaalalli kiyya immoo siidhaaf akka ishee kanaa sitti mi'aawuu qaba naan jettee jaalalleen koo jaalala ishee na dhiyeessite. Mana ishee sana keessaa baanees gara mana suuraatti imallee suuraa 4 waliin kaane. Suuraawwan 4 keessaas tokko anaaf laattee 3 immoo fudhatte. Sanaan booddees akka nama mana barnootaa oolee daftara keenya bakka keenyee fudhannee gara mana keenyaatti gammachuu guutuudhaan galle. Yeroo hundaas suuraa sana yeroon ilaalu onnee kootu booji'ama. Jaalalli keenyas guyyaadhaa gara guyyaatti humna jabeeffachaa dhufe. Waa'ee ishee malee barumsis bakka naa dhabe. Akka jaarikaanii jalaan uratee bishaan yaasuu sammuu koo keessaa barumsin baradhes na keessaa dhangala'a. Jechi barsiisaan kiyya daree keessatti barsiisus akka rooba dhagaarratti roobee gad irra lola'uu gurraan dhaga'uu malee sammuu kiyya seenuu dide. Maatiin kiyyaa kanarratti akkana jibbani waan hin beekuuf of jijjiiruudhaafis yaaleen homaa waan tokkollee naaf ta'uu dide. Kutaa 8 gaheen xumuruudhaaf baatii 2 yeroo naafus maaliif akka hiriyoota koo gara biyya ambaatti imaleen magaalaatii mana hin bitadhu yaadni jedhus sammuu kiyyatti dhufee battalumatti anaan injifate. Yaada kiyyas jaalallee kiyyatti yeroon himu irraa fagaadheen akkan deemu waan hin barbaanneef gonkumaa tole anaaf jechuu didde. Maatiin kiyyas biyya ambaan deema yoon jedheenii tole akka isaan naan hin jenne nan beeka. Haa ta'utii garuu murtee jireenyaa mataa kiyya waan ta'eef jaalallee kootiin waggaa 2dhaaf dirqama deemuun qaba jedheeniin erga ishee eeyyamsiisee booda saanduqa maatii kiyyaa kuteen qarshii 3,000 keessaa baafadheen gara magaalaa Dirree Dawaatti imala koo raawwadhe. Akkuman magaalaa Dirree Dawaa ga'eenis dallaalaa argadheen karaa Jibuutii godhe
fudhadheen Yemenin seene. Akka carraa ta'e yeroo sana Suwiidii fi Yemen gidduu lolli haalaan waan jabaateef obboleessi kiyyaa kan Suudii jiraatu hanga baatii ja'aatti Yemen keessaan bayinii achuma ture naan jedhe. Turtii kana booddees Yemen irraa gara Saawudiitti maleen Rabbi na gargaaree obboleessa kiyya sargadhe. Battalumas hawwiidhaan ishee eebodheen kanan ture jaalallee koof hin bilbile. Boossee imimmaaniin na dubbiste. Anis tasgabbeesseen nagaan ga'uun koo waan hundumaa akka caalu nitti hime. Osoo kanaan jaalala keenyatti walitti deebinee haala baay'ee namatti tola jedhamuun waliin dabarsaatoo jirruu jaalalleen koo guyyaa tokko miskoolinaaf goote. Anis maali nagaa miti moo jedheen bilbilee fi yeroon gaafadhu namtichi ani eenyummaa isaa hin beekne biyya Saawudii keessa jiraatu maatii kiyyatti ergatee na fuudhuu barbaada waan ta'eef dursiitii maatii kee dafii ergadhu naan jette. Anis dubbii kiyya battalaan obboleessa kiyyatti roon himu ati maal qoostaa daa'ima mitiyyii ani innan gafti keeyyuu hanga yoonaa otoon fuudhiin jiraa hin ariifatiinii qarshii qabaattee jennaan dubartii barbaadde akka barbaaddetti argattee fuudhuu ni dandeessaa yeroon isaa yeroo ga'uu jedhe naaf deebise. Battalas obboleessa kiyyatti aareen wanta naaf deebise kana jaalallee kootti yeroon himu kanaan booddee ani waan tokkoyyuu gochuu hin danda'u. Maatiin kiyyaa abaarsa waan sodaataniif nama natti ergate kanatti akka na kennan homaa shakkiin qabu. Wanta narraa eegamu sitti dubbadheera waan ta'eef booddee akka natti hin qabamne jetti naaf deebiste. Biyya Saawudii dhufeen reefu ji'a laman fixa. Obboleessa koofiyyuu qarshii isaa kaffaleen hin finne. Maatii kiyyatti siyoon hime tole naan hin jedhanii. Kanaan booddee obseen eeggachuu eegale. Haa ta'uutii garuu wanti jaalalleen koo kun jette kun waan hin oolle ta'ee maatiin ishee dargaggeessa ergate sanaaf tole jedhanii niikaas godhaniifi. Dargaggeessi kunis as Saawud Arabiyaa keessa waan jiraatuuf bilbilallee ergee fi waatsaappii fi iimoo fayyadamuu eegalte. Yeroo hundaa guyyaa guyyaatiin walii barreessina. Anaanis akka abdiin kunne yooma heerumtellee jala taa'u akkan barbaanne natti himti. Haa ta'uutii garuu wanti kun ta'uunsaa waan ulfaatuuf abdiin koo guyyaadhaa gara guyyaatti gadi deebi'aa dhufe. Wanta dandeessuun akka na gargaartuu fi anis yoon danda'e hojjetadheen dafeen gara biyyaatti akkan deebi'u na gaafatte. Waan humna koo anis otoon hojjechaa jiruu haa ta'uutii garuu jaalalleen ishee niikaa hidheefi kuni poolisii yookaan immoo shorxaa Saawudiitiin qabamee gara biyyaatti gaggeeffame. Maaltu maaliitii biyya galee haala seera qabeessaan gaa'ela godhatee jaalallee koo kana fuudhe. Guyyaa sanallee hin gaddiinaan jettee bilbilaan na haasaa turte. Wanti hunduu ta'e jedheen isa abdadhe. Kanaan booddee gammaddee isas gammachiistee akka jiraattus hawwii gaariin ishee gorse. Haa ta'uutii garuu jaalalleen koo kun karaa danda'ameen abbaa manaa ishee jalaatii baatee hanga har'aatti na waliin jiraafeeti. Akka na dagattuu fi akka na irraanfattuuf bultee qabaatte kana qalbii gaariitiin akka gaggeessituuf gorsa ani isheen gorsine hin jiru. Kan koo rabbitu beeka jedheen abdii akka narraa murattuuf yeroo hedduu itti deddeebi'ee seera. Ishee dagachuudhaafis guyyaatti kan na gahu argannaan manan kireeffadhe keessatti shiishaa fi sigaaraa bakka jaalallee koo buufadheen wal aarsaa wal guggubaa oolla. Dalagaa dalaguunis baay'ee na jiise. Haala jibbisiisaa kanaanis baatii 4 ergan dabarsee booda mucayyoon tokko karaa toora feeskii akka qoosaan waliin taphalle. Haasoon keenyi gara bilbilaatti yeroo ce'us yeroo naaf bilbiltu yeroo hundaa yeroo shiishaa afuuftu waan hin arguuf maal taateetii sammuun kee miidhamu jechuunis na gaafatte. Anis sababan ittiin shiishaa fi sigaaraa jaalladhe tokko lamaan hime. Isheenis akkanuma jaallattee sababa obboleessa isheetti jaalallee ishee dhabdee jaalalleen ishees nama gara biraa fuudhe natti himte. Kanaan booddees nuti lamaan jaalalaan madoofne waan jirruuf madaa keenya yoo walitti fayyifan jedheen yeroon ishee gaafadhu tole naan jette. Kanaan booddees waa'ee nama tokkoo sammuu ofii keessa naannessaa ooluun jireenya ofii miidhuu waan ta'eef ati lubbuu kee balleessuurraa dhiisinaatee suusii hundaallee akkan dhiisuuf yaadaa fi deeggarsa guddaa ana maddii taatee goote. Nama kaayyoo qabus ta'uu ishee erga hubadhees ishee fuudhuu akkan barbaadu yeroon gaafadhu araadaa kee kana dhiisee hanga xumuraatti naaf mirkaneessitee jennaan si waliin nan jiraadha
jiraadhas naan jette. Anis tole jedheen gara hojii kootti illee nan deebi'e. Jireenyi koos baay'ee jijjiirame. Obsaa fi gammachuun kallachi koos isheerra ta'e. Kan isheen jiraachaa jirtu biyya Kuwait keessa. Maallaqa ishee waggaa 2 dalagattees jireenya keenya gara fuulduraaf waan nuuf ta'uuf kan kee waliin walitti dabalinaaf kaayitee ana bira kaawwatteetti. Amantaa hamma kanaatti ana biraa qabdi. Isheen dhalattuu magaalaa Walisooti. Maatiin isheellee achuma keessa jiraatu. Haala kanaan wal amannee jaalala gaarii keessa otoo jirru guyyaa tokko biyya Itoophiyaarraa lakkoofsi bilbilaan hin beekne tokko miis kooliinaaf ta'e. Anis abbaa isaa bara jedheen yoon deebisee bilbilu jaalallee koo waggaa tokko dura heerumtedha. Sagalee kiyya dhageessee baay'ee boosse. Yeroo hundaa sababa barbaaddee abbaa manaa ishee kanaan akka lolaa jirtuu fi daa'imallee garaatti qabachuu diddee fi qoricha dhoksaadhaan fayyadamaa akka jirtuu fi abbaan manaa ishee nama gaarii akka hin taane baay'ee akka ishee dhaanu guyyaa guutuu boossisaa akka ooluu fi kanaan booddee isarraa adda baatee ana waliin jiraachuu akka barbaadu kana hunda natti himuun jaalala keenya duraa ka deebinuuf jaalalleen koo duraa anaan na gaafatte. Ani garuu kiyyoo gara biraatiin hidhamee waan hin jiruuf waantan godhu dhabee yaadaan joonjaa waan hin jiruuf yaada keessan akkanaaf qooddan kabajaan gaafadha. Ana obboleessa keessan Saawudiirraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Talafaa gadaa gadaa Oromiyaa manni ishee talafaa bokkuu bokkuu Oromiyaa manni ishee isa du'ee qasaamee gabuurri ishee. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa to'ichaa guyyaa har'aa xalayaa obboleessi keenyi Saawudiirraa nuuf ergesiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaarraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleessa keenya seenaa jireenya kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jechuun barbaada. Kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 obboleessi keenyi yoo maal godhe wayyaa fi jaalallee isaa ishee duraa heerumtee jirtu sana jalaa baasee ishee ammaa kanatti haa heerumoo jaalallee masaa duraatti haa deebi'uu yaada jedhu qoodduu fi yaada keessan obboleessa keenyaaf komentii jalatti barreessa. Qophiin sa'aatii kanaaf siniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Hanga yoonaatti waan na dhaggeeffachaa turtaniitiif guddaa galatoomaa isiniin jecha laayikii fi sheer gochuun illee deeggarsa keessaniin na waliin akka taatan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya argatatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii kalaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 38 65 64 naaf erguun irratti hirmaachuu dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiis tashoomeetii. Qophii gara biraatiin sa'aatii booddee hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii. Talafaa gadaa gadaa Oromiyaa manni ishee talafaa bokkuu bokkuu Oromiyaa manni ishee isa du'ee qasaa.